sagantaa aanulee online marketingiti. Hedduu mimmiidhagaatan marga aanulee online marketirraa kallattiidhaan argattan keessaayyuu majlisiiwwan babbareedoo biyyoota arabaa hedduu keessatti hawwaatu oromiyaa keessatti kallattiidhaan kan qabatee isiniif dhiyaatee jiru aanulee online marga gara telegiraama keenyaatiin kallattiidhaan qunnamuu yoo barbaadan linkii armaan gadii kana cabaasuudhaan kallattiidhaan miseensa aanulee online market ta'uu dandeessan. Lakkoofsa bilbilaa keenya 25 duwwaa marga lakkoofsa keenya kan armaan gadii kana yoo bilbiltan akkasumas gara telegiraamaatiin linkii kana yoo tuutan kallattiidhaan aanulee online market argachuu dandeessan. Lakkoofsi keenya amma sirra deebinee isiniif dubbifna 25 duwwaa aanulee online market meeshaalee tajaajila hawaasummaa kanneen mana keessa itti fayyadaman miidhagummaa oromiyaa kan calaqqisiisan aadaa duudhaa safuu hawaasa